Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Hordoftoota Foozee Zaakir akkam fayyaa nagaya keessanii jirtu obboleeyyan. Jabaattuu si oftuu mi oftuu keef kun alhamdulillah ani fayyaa nagaya kiyya. Yaa jamaa mii rabbii jedhaati. Obboleessa keenya Jaafar koomedii mookin immoo Jaafar Abdallaa kanaa jechuudha. Kaleessa dheengadda waggaa irraa waggaa lammanarraa akkam nama akkamii akka ta'e hundi keenya iyyuu hin beekna miidiyaa kanarratti keessumatti gara tiktookiitiin ijoolleen tiktookii fayyadamtanu jechuudha. Nama akkamii akka ta'e gara feesbuukiitiin illee akkuma sana basana yaanii amma kana wannani feesbuukarraan isa beeku hin jiru tiktookuma kanarraan isa beeka. Dheengadda jechuudha gaafa jarri soddaa akka sanatti wallaahi hagalatooman jarri soddaa hagalatooman akkasitti nuu ta'anii mana bananii akka Itoophiyaatti gargaarraa achii kaanii immoo akka Oromootti gargaarra nuyi jedhanii kaanii ijoolleen keenya namni dhaqee hin jiru namni biraa miliqee jechuudha tokkitti mubaarak musammaatii fi mubaarakiif iduudha yaaniin illee akka jedhee dubbachuu jira jara kana lamman qofitti dhaqanii jechuudha ijoolleen hundi. Maaliif akka ta'e ammallee immoo silaa kan dura akka Oromootti gargaarsisuu qabutu jarri sun hin yaadatin nuyi jechuudha dirqamni garuu nan tokko namni yaadachuu dhiisee itti ta'eyyuu jechuudha mammaarka jedhamtu sanan taloo warra Amaaraa maashaallah tabaarakallaa wallaahi guddaa galateeffadheeni akkasii jechuudha. Mee Oromoo kana laalaa Oromoodhuma kana laalaa mee ajanduma biraa dhaabatee obboleeyyan mee waan akkanaa kanarratti wal taajjaba ani wallaahi waan akkaan qalbii na cabsee maani beeytanii feemisiin keenya nama gargaaramuuf hin malle nama danuusaa gargaaranii maal jedhanii bakka yaanii garuu immoo nama akka kanaa mucaa kana zaatuma isaa kana gulaaltanu jechuudha keessumatti namni kaleessa isa beeytanu jechuudha. Qaama isaa kana namni kaleessa beeytanu har'aan tana yeroo akka kana ta'e nama akka kanaa ta'e mul'atu silaa qalbii isiin cabsee jechuu qaba. Garuu maadiri subhaanallah waan inni akkatti walitti rabbi nama jabeesseef Allahu alim mucaan kun dhufe himatee adaraa biyya kiyyatti na galchaa haadha kiyyatti galee bakka akkas ta'a birriillee ofitti baasee absitaala 18 fayyaa jedhan absitaala 18 moo 17 jedhanii yaanii 17 waan akkasiiti. Kana hunda deemee dhukkubni isaa marammaramee dhiigni isaa marammaramee wanna tokko dhukkubni isaa mul'achuu dide kana hunda jechuudha birriidhaan adeemuu jira. Mucaan kun nama dalagatulleedha inuma dalagataa yeroo tokko tokko gadi ba'ee mayyaanee akkuma nama tokkotti viidiyoo tokko waraabee nama kolfisiisee maal jedha malee nama dalagatu jechuudha har'a waan qabu ofitti fixee ka'ee gaafa inni akkana nyuu ta'u immoo jechuudha ijoolleen keenya subhaanallaa jalaa miliqanii ani wallaahi taajjabee akkatti taajjabe wallaahi nama keenya wallaahi jarri soddaa hagalatooman wii bismillaa maal jette beeytanii yoo beeytan ta'ee fi fadiilattii tokko tiktookii irratti beekamtuudha mucaan sunii fadiilaa innaan jimmaan jirti. Maaliif akkana afaan Amaariffaa haasoftaa ta'ati yeroo hundaa jedhanii ijoolleen koomentiidhaan arrabsani yennaan ani jette. Haatisii immoo yeroo danuu jechuudha mee hin yaadattan yoo ta'e obboleeyyan akiin beeytanii mucattii fadiilaa sanaa haatisii baay'ee tokko dhukkubsatattee fadiilaa innaan kan tasa nama kolfisiistee maxabattu jechuudha ijoollee jimmaatisiini gaafa sana jechuudha yeroo meeqa ijoollee Itoophiyaatti himattee yeroo meeqa ijoollee Oromootti jechuu kooti asfaa ijoollee Oromoo kanatti yeroo meeqa himattee yeroo meeqa boossee dhuftee miidiyaa kanarratti haadha koo akkana dhukkubaa jettee hatta naaf yaad sana naaf yaad jedhamu suni doktooraa isatti illee himattee itti madhee jennaan jette marsii tokko natti kennuu dide jette simmina jalaa jedhee jette argaalaa ijoollee keenya jechuudha suni waan darbe ani yaanoonni isinii kaasaa ruuf fakkeenyumaafani malee achi kaatee booda jechuudha afaan Amaariffaatiin viidiyoo hojjettee boossee akkasii yeroo isin jettu daqiiqaa ammaa kana keessa jechuudha haadha isiitiif gargaarsa godhanii hamma guyyaa hadhaa ijoollee Amaaraa galateeffatti jechuudha fadiilattiin sun rabbii gaditti fayyina haadha isii sanaatiif jechuudha baay'ee tokko asirratti bu'aa turte wanni sababa ta'e ijoollee jara sanaatii jechuudha. Uummanni keenya uummata aasidii musiibaa yeroo jedhu wallaahi billaahi ani akka kanaa kanarratti mee mucaa kana rabbii jedhaati. Wuuy bismillaahirrahmaanirrahiim wallaahi dhiisa ana baay'ee tokko na dhibesii qalbii na cabselleedha. Inshaallah rabbiin fayyaa isaatti isaa haa deebisu. Mucaan kun nama dalagatu
yoo waan Oromoodhaa qabsa'ullee baay'ee tokko namantineedhaa ture hin beeytanii yeroo miidiyaa kanatti odeessuu jiru jechuu yeroo feemisiitii angaruu hin argine inni qabsa'u dhugaa dubbachuu fi viidiyoon waan jawaar tokko irratti waan nama jawaariin tuqee minaamin jedhee akkas waan ta'e intinii uraawu sana qofa arge malee waan amma kanaa irraa hin beeku jechuudha. Sumanni baqqaasii fichii makolfii taphatu qofa wallaahi baay'ee tokko qalbii na nyaata. Ijoollee warra soddaa maashaallah tabaarakallaa akka jiranuun dhufanii jechuudha. Durbii dhiirri akka sanaa wallaahi laazim akka jaayibaa hirmaatan kan keenyoo mee jarumti maal nuun jedhan rabbii jedhaati yeroo kaanoti afaan bantanii asii oromummaa jettanii tish wallaahi oromummatti ma jedhantu kan akkasii nama jibbisiiftu oromummaa faayidaa tokko sii hin qabne mee rabbii jedhaati wallaahi dabana kana oromummaa jedhantu kana malee wanni na jibbisaa yoo jiraate wanni na jibbisiisaa yoo jiraate wallaahi laazim mi'a sabaalaalaa yaa obboleeyyan gaafa afaaniin xaxaxaxaxa jechuuti gaafa ganda namaa arrabsuuti gaafa goota walii arrabsuuti oromummaan keenya kanan dadhabannu jechuudha gaafa walitti deebinee wal qaluutii fi akkanuma yaani walitti deebinee wal loluu gandaa wal qooduu oromummaa yoo ta'e kana malee waa tokko faayidaa inni qabu hin jiru. An wallaahi akka waan maadirii ijoolluma jala soddaa sana iyyellee mee maaluma nuun jedhan jarumti tokkoon achirratti hin dhayin tokkoon immoo achiin dhufanii guyyaa qabanii fi jechuudha turuu dhiisanii daqiiqaatti yaani mucaan kun nama dhukkubsatee amma akkatti jiru kanas akka Itoophiyaatti gargaarame eebbaan dhaqee eebbaan dhiisi taatee moo mushkila mucaasa kana silaa achumaan jechuudha. Gargaarsisanii akka Oromootti illee jechuu qaban garuu xaxxeedhanii kunoo isa ammaa kanallee tamee jiraa sakkaratanii nam tokko namni waa'ee mucaasa kana haasa'aaru hin jiru jechuudha. Mee kun maal jettan rabbeedhaati mee kun maali laamee uummanni Oromoo jettanii isin afaan bantanu jechuudha. Oromoon akkanaa nu Oromoon obboleeyyanii laa obboleeyyanii miti tokkoyyuu maal obboleeyyan isatti ta'ame otoo obboleeyyan ta'e qalbii walii caba kabar obboleeyyan maaltu ta'e wal ajjeesuu wal fixuu wallaahi baguma immoo booda keessa inni illee yoo fudhutti baratee jechuudha mucaan kun duraan baay'ee tokko intinii ta'aa ture garuu booda keessa jirma kanaa wajjin jiraataa ture maasha Allah ani wallaahi tun afaan jaraa kana sirriitti beekeeti jechuudha bakka jarri jiran jedhaqeetan jara barbaade jiraadha wallaahi billaahi wanni akka jiraasi fayyadu hin jiru. Mee tiktookii kanarra laalaa viidiyoo akka ajaa'ibaatti kan waraabame ijoolleen hundi jechuudha ijoolleen amaaraa hundi viidiyoo waraabdiif viidiyoo irratti waraabdee rabbi si haa fayyisu jette garuu kan Oromoo jechuudha yoo danatti nama 5,000 hin caaltu yaani 5,000 maalii 500 iyyuu hin geessu yaani namni viidiyoo irratti waraabee abshirii jedhee abshirsiise jechuudha. Jarri immoo akka waan maaliitti gaddanii fi wallaahi ummata akka kanaatii isin 40,000 isaan irratti faarsitan uree akka waan Oromummaan zariin sawaaba wayii qabu akka waan zariin Oromummaan jedhamtu jannata magalchitu wayii wallaahi baay'ee tokko of na jibbisiise dhugaa rabbii yoo jaafan kun hin gargaaramne moo yeroo dhiyootti haa gargaaranu inni jedhe turanii akka barbaadan ta'anii asiifachii qabanii kaa'anii jedhan mucaallee qalbii cabsanii kan saayyuu dhiisi jarumti soddaa kun maal nuun jetti rabbiidhaati mee maaluma nuun jetti mee mucaan amma haasa'u jira bar ahiyyee akka sanaan jechuudha feemisiin jira dacha'anii ta'anii zuuzuu maaliyyoo jettanii yaani wallaahi maasha Allah tabaarakallaa akkasi ta'anii jechuudha hagga sa'aatii meeqa ta'anii wallaahi an gammachuu an irraa gammade gaafa sana argitee kanaafuu jennaan warri amma yaani gaafa yaa qabdan Oromoo jettanii asirraa 40,000 albaa oltanu jechuudha ufumaa keessaniif malee waa tokko wanti isin fayyadu tokko ittiin hin jiru bor gaafa isin waa taatanii wallaahi kanuma jaafar kanarratti an baay'ee tokko nama kana taajjabe kan dur fiigee qaqqabatu silaanuu jennaan nam tokko ittiin namni mee sa'aatii tokko sa'aatii lama mana feemisii kana hunda keessaa jechuudha fasaamii kana hunda keessaa feemisii maaltu sii godhee miti ka gaafa ofii gadi baatanii iyyuu malee wanta tokko gaafa namaa hin beekne jechuudha hundi jiraayyuu cattee hidhanii akkasitti afaan jiraa walitti qabatanii ta'an mee qalbii nama cabsuu jedhan rabbiidhaati wallaahi ani arfi baay'ee tokko natti dhagahame baay'ee tokko jechuudha akkasii obboleeyyanii
Isheen rabbiin isaa fayyisu fayyaan sila sarkuma rabbiiti yaani namni nu gargaareefis miti garuu immoo yaani maaliif gaafa namni hamilee sii ta'ee akkasitti baqqaasi bira dhaabbatee amma yeroo gadi jedhu soddaa sun akkasitti ta'anii jedhanu birrii kana hafuudhanus yookiin haa argamus haa dhabamus jechuudha ammoo fedhayyuu haa argamu haa bicatullee haa guddatullee akkasumatti yaani yeroo jarri yaani baqqaantiin jedhanii ta'anii isaaf jedhanii sa'aatii qabanii namni kamiyyuu bar ofumaa ofiitii akkasitti halkan guutuu mana ofii bananii yookaan geemii taphatan birrii meeqa argatan bar birrii meeqa argatan kana dhiisanii jechuudha akkasitti mana bananii fi gargaarsuun jira waan qalbii tokkoo miti garuu kan keenya jechuudha ofii jiraa qofaaf sadaqaa guurrachuu malee wanna tokko waan dantaa nama amma tokko hin qabanu yaani yoo qabaatanis haala keefii jira. Amma gadi mucaan tokko viidiyoo waraabe wallaahi akka itti na aarse mucaan kuni abdii geetaachooti sheernaa godhaa piliis jedha yeroo hunda wallaahi ani jechuudha bakka baay'ee tokko jechuudha yeroo meeqa akkana ta'ee yeroo meeqa akkana ta'ee yeroo meeqa balutti madhee jedhee bu'a jechuudha mucaa miliqitaa tokko wayyoo argartan ta'e feesbuukii kanarratti wallaahi akkaan qalbiin na cabee akka waan boorsaa ofiitii fuudhannee ma gargaaranuu ijoolleen keenya jarri feemesii jennu nu jala yaanu kun kan gargaaru jaraa miti jarri bas manuma jaraa bananii fi yoo ta'e daqiiqaa tokko sa'aatii lama geemii sanarraa of qabu bas wanni biraa hin jiru jechuudha jarri manuma jaraa bananii ta'anii akkanaa jedhanii waan kana himnaan namni gargaara garuu jarri wallaahi yeroo danuu jechuudha. Akka waan bakka birruma jiraa kana boorsaa jiraatii fuudhanii namaa kennan wayi of akka kaabbadde hundisii wallaahi akkatti of na jibbisiisaaru yeruma hojii Oromoo kana ilaalee jedhe maa arfiyaanii ilma marra si jibbisiisaa bar akkasii obboleeyyanii wallaahi mucaa kanaa du'aa hiikadhaa fi asalan gargaarsi namaas waa tokko namaa hin fayyadu gargaarsi kan nama fayyadu yoo ta'e kanuma rabbii ol ta'e bichaadha jechuudha rabbiin fayyaa isaatti isa deebisu. Garuu uummanni keenya kuni na aarsaan gargaaruu nama gargaaranii garuu maadirii dhiisanii natti hin fakkaatu gargaara jechuu jiran asiliin faakka jechuu jira waarikilee dheengada akkas jedhanii taa'anii haasa'uu jira dhaga'an jira bas maanni beektee wanti sitti dhagahamu utuma nu hin gargaarin utuu mana keenyatti hin gargaaramin utuu ijoolleen Oromoo hin gargaaramin darbee gandi soddaa jechuudha jarri soddaa jarri nu argasii akkatti udduu cuqqaallanne himannu kun keessumatti intaloon sun jechuudha gargaarsisuun si baay'ee tokko na dhibe beektanii